Ashakilti abba wayesa jimana minan ko bobesa magaltitti ilkan badesa situmaru manko bobesa. Tole hordoftoota Booraa Tiyuubii akkam jirtu? Egaa Booraan Tiyuub qophii isaa akkuma beekamu keessummaa haaraa tokko qabatee dhufee jira. Dargaggeessi na biratti argitan kun kennaa addaa qaba. Kennaa addaa inni qabu mee walumaan lalla jechuudha. Isinis Booraa Tiyuub subscribe gochuun amma xumura qophii keenyaatti akka nu faana turtan gamaan isinaaf feerre jechuudha. Mee dargaggeessi si faana taa'u kun eenyu jedhama yoonaan jedhan hordoftoota Booraa Tiyuubiif eenyu jettee of ibsita? Maqaan koo Wandimaagenyi Maamin jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee asuma magaalaa Iluu Abbaa Booraati magaalaa Buree. Meegaa dargaggoonni gara Booraa Tiyuubiitti waamamuudhaan dhufan shamarranis dabalatee kennaa aartii keessaa gosa tokko yoo qabaatanidha. Mee kennaa aartii keessaa kennaan ati qabdu maalidha? Kennaa sagaleeti. Sagaleessuu dandeessa. Mee akka ragaatti tokko nurra buusime. Waa'ee keenya yoo itti dhiisanii sila naman dhiisu dubbii teenya takkan taane. Oto jirru nuti akkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisnee sila gadin teenye walii gallee yookaan alaan gallee itti dhiisnee sila gadin teenye walii gallee yookaan alaan gallee. Guddaa galatoomii sagalee kee kana egaa hordoftoonni Booraa Tiyuubiis nu duukaa daawwataa jiru jechuudha. Mee gaaffii asi gaafachuu barbaade keessaa inni jalqabaa kennaa ogummaa aartii sagalee kana qabaattee hojiin atammoo hojjetaa jirtu maalidha? Amma kan inni hojjechaa jiru baajaajiin konkolaachisaa. Konkolaachisaa baajaajiiti. Garuu aartii kana hojii wal duukaan deema jechuun hojii aartii kana wajjin hin deemu. Fedhiinsi keessa jiru aartii kana hojjechuudhaaf yookaan sagalee kana hojjechuudhaaf fedhiinsi keessa jiru maal fakkaata? Waan kana hojjechuuf baay'ee nan barbaada. Akka tasaa carraa dhabuudhaanis al tokko hojjennee turre atuun beektaa Booraa Abdiisaa Waraatti eeggasii hojjedheen beeku. Tole meegaa hordoftoonni Booraa Tiyuub godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuu keessa baandiin sagalan Iluu akka jirullee sirriitti beeku. Warri hin beeknes saduraarraa dhagaaniiru waan ta'eef akkasumas qajeelchi maatiillee jira. Jarreen kana faana akkamitti hojjechuu hin dandeenye? Akkuma silasiin jedhee haala hojii wajjin walitti dhufu beektaa. Hojii koo sanaa wajjin tasuma wal natti dhufuu didee nan barbaada. Garuu hojii wajjin naa ta'uu didee. Tole egaa sagantaan keenya akka ho'aa deemuuf mee sirba tokko nurra buusine. Jaatanii jireenya jaatanii jireenya imala hin dhumne taate deemsi keenya cabinsa lafee keef sin gaafadha beenya godaanni sabara waan nanuun beekanii balbala wal dhaaluun mana jaarratanii abdii koo hirkoo koo miixuu caaba lafeen calalee gadaa koo guddaa koo jaatanii naagalee. Icciti miidhuu kee seenaa qofaa miti karaa deemaa targee bultiin bittinnaa'e jaatanii jireenya oolee bulee margee oolee bulee margee oolee bulee margee. Egaa mee sagalee kanas dhaggeeffannee jirra. Odoo sirba kana sirbiin dura gaaffii si gaafadhee ture. Carraa argachuu hin dandeenye yookaanis haalli naan mijanne jettee turte. Yeroo ammaa kana akkamii haala mijataa keessa jirtamoo jara kana faana hojjechuuf haalli ammaati keessa jirtu maal fakkaata? Akkuma ati jettee ammas homaayyuu hin arganne haaluma hojiidhuma kana keessa hin jiran moona. Carraas hin arganne amma yeewwanaatti. Egaa akka gaaffii nuti hin taanetti carraa hin arganne gaafa jedhamu baandii sagalan Iluu kana fakkeenyaaf
dargaggeessa kamuu yoo deeme deebii jechaa hin jedhan waan ta'eef gara baandii sagalan iluu kana deemtee hojjechuuf yaalii ati goote jira. Yeroo baay'ee deemuu nan barbaada. Akkuma silas hin jedhee haala hojiiti. Haala hojiiti ani immoo of hin busha. Haala hojiiti hojiin ta'uu dide. Kanaafuu deebii waliigalaa kan ta'u haala jiruuf jireenya keetiyyuu akkati baandii kana dhattee jara wajjin hin hojjenne si godhe malee rakkoon baandii sagalan iluu bira hin jiru jechaadha. Rakkoon anuma bira jira. Rakkoon si bukkee jira jechaadha. Sana akka hordoftoonni hubatanu barbaadetanii meegaa erga ta'e carraa waltajjii kanaan dura argatte mee akka ifa gootutti akka jaraaf sifa ta'utti sila carraa Abdiisaa Horaa hojiitu jechuu akka argatte illee nutti himtee turte anis sana keessaa illee quba nan qaba. Mee hordoftootaaf haala ture akkamitti akka hojjetaa turte waltajjii meeqa akka hojjette mee ifa godhiif. Abdiisaa Horaatti atis akkuma beektu akkuma wajjin hojjenne jechuudha. Allaman hojjedhe achirratti haalli tures baay'ee gaarii ture. Jarris haala mijeessuudhaani nu amanii akka nuyi hojjennu nu godhanii turanii eeggasii amma umaayyuu. Egaa hordoftoonni Booraa TVs waan kana akka hubatan tarii warri viidiyoo duraanii ilaallee yoo jiraatan Abdiisaa Horaa jechuun dargaggoota baay'ee warra kan dura gadhiise Saamii Naa'oleellee dabalatee dargaggoota kennaa addaa qaban carraa baandii meeshaa wajjin taphachuun arganneef carraa uumuudhaan yeroo murtaa'eef waltajjii 3-4 hin caalle amma 5tti kan hin caalle nuuf kennanii turanii yeroo sanaaf walbarteen keenya illee gara sanaan yeroo ammaa kana immoo Abdiisaa Horaa wajjin dhaabbatee jira. Abdiisaa Horaa wajjin dhaabbachuu jechuun baandiin kun yookaanis inni walitti gurmoofnee turre sun gurmuun sun yeroo ammaa hin jiru. Mee ati amma odoo gara gaaffii biraatti hin darbiin mee amma sirba tokko nurra buusime sagalee kee akka baraa deemaniif. Shaakiltii abbaa wayyeessa jimmaa namni naan koo bobeessa magaaltitti ilkaan baddeessa situu marruu mankoo bobeessa. Shaakiltii abbaa wayyeessa jimmaa namni naan koo bobeessa magaaltitti ilkaan baddeessa situu marruu mankoo bobeessa. Michuu dhugaa dukkaana jiru. Tiyya damma burtukaana koo naanuu bannee. Tole guddaa galatoomni jecha mee sila haasaa keenya irratti gawaan baay'ee kaasnee turre waltajjii 2-3 akka taphatte illee nutti himtee jirta. Nus anis akka dhuunfaa keetti nan beeka. Saatii kana odoo meeshaan dhufe riitimii, teempoo akkasumas biriijii, intiroo eegdee taayimingii hunda eegdee meeshaa faana taphachuu hin dandeessaa? Nan danda'a. Ofitti amante. Riitimii hunda eegdee jecha. Odoo macarraa yookaan baandii sagalan ilus haa ta'u odoo qajeelchi maatirree yeroo ammaallee xiqqoosee sababa meeshaatiin dhaabateeti jira. Garuu baandii sagalan iluu kun odoo kanas dhageessuu danda'a. Odoo ofiin waamicha siif taasise akkamitti deemuu hin dandeessa saatii kana? Yookaanis baandii sagalan iluu wajjin saatii kana hojjechuu hin dandeessa? Nan danda'a. Carraas argadheennan nan danda'a. Asirratti amma carraa gaafettu baandii sagalan iluu mana dhufee nama waam nama tutti deema malee jechuudha baandii kanatti ati qaamaan deemtee gaafachuuf jechuudha. Nan danda'a. Hin deemta jechuudha. Dhagaa sagantaa kana booddee gara baandii sagalan iluu deemtaa jechuudha. Akka daawwattoonni keenya ifa ta'utti jechaadha. Meegaa baandii sagalan iluu gaafa deemtu sagalee keessa kamiin dhageessistee jara boojitame sagalee tokko nurra buuse. Anis si barbaade atis mina kootu ansi argadheera. Bultii koof kan taatu akka daabboolii jaarsolii sirgadhee kabajamu abbaa kee ayyoo kee gaafadhee si fudhadheen gaala biyya abbaa kootiitti dhannee bultii dhaabnaa ilubbaa boraatti jigaa koo wayyame caabeele sheemi osoo michuu tarsa'eemi osoo michuu tarsa'eemi jigaa koo sagalee kee dhaga'eemi sagal mana gabbaheemi osoo fiiguunas ga'eemi boqqolloo dilboo burii yaadamma koo hin dhadeeduu saawwan koo yaadamma koo boqqolloo siin boqqolee yaadamma koo suma faana qalbiin koo yaadamma koo
Ashakilti abba wayesa jimana minan ko bobesa magaltitti ilkan badesa situmaru manko bobesa. Tole baay'ee nama hawwata. Dhugaa soodhaaf taanaan bakka jette kana yaadaan illee suduukaa daawwataan ture. Ashaakiltii atitte kanallee andeemee ilaaleera yaadaan. Tole meegaa saatii kana siin ogummaa konkolaachisummaaf ogummaa aartii keessaa filadhu siin jedhanii keessa kee kan jiru irra caalaa kamidha? Ammarraa dhugaa dubbachuufi kennaa kana baay'een jaalladha. Kennaa sana baay'ee kennaa kana baay'een jaalladha. Kanaafuu filadhu sunaan jedhanii kennaa kana filadha. Artistii ta'uu jecha. Gara fuulduraatti garuu karoora akkamii qabdamee artistii ta'uudhaaf? Yoo Rabbi jedhee waan narraa eegamu godhee haalli naa mijaa'ee hundumaa yoo na jedhe desneedha. Sitti tola jecha. Egaa gosa aartii keessaa namni tokko yoo weellisaa ta'e artistiin jedhamu weellisaa jedhama. Namni tokko walaleessaa ta'e barreessaa walaloo jedhama malee artistiin jedhamu. Artistii jechuun ogummaa lamaaf sanaa ol yoo qabaattedha. Meegaa ati artistii ta'uudhaaf jechaadha. Weelluun alatti ogummaa aartii keessaa walaloo barreessuu ni dandeessaa? Yaaliin beeku. Yaalteen beektu? Gonkumaa. Kanaaf hin dandeessu jechuudha. Yaaliin beeku fuulduran beekamu. Ta'uu danda'a ta'uu dhiisuus hin danda'a. Kennaa kee kan adda baastee hin barree jechaadha. Ammaaf kan hin baree jiru kennaa sagalee. Kennaa sagalee. Kanaafuu ati weellisaa ta'uu jechuudha fedhiin kenni guddaan. Baay'ee. Mee gidduudhaan sirba tokko nurra buusime. Jaalallee tiyyaa takkitti tiyyaa jaalallee tiyyaa hanqabameera kootu sichuunarra wayyaa hanqabameera kootu sichuunarra wayyaa sichuunarra wayyaa. Asiachi deme barbaden sidabe asifachi deme barbaden sidabe nafse askotu kamakia yadona jesir. Tole mee akka walii galaatti anis kana nu badhe akka dhuunfaattis jechaadha akka nattaasoteettis akka nu badhe hordoftoonni Booraa Tiiviillee hubataniiru jedhee kanan amanu. Asaa kee keessatti ati konkolaachisaa baajaajiti sanarratti iyyuu ofiin of bulchata deeggarsa biraan qabdu. Mee saatii kana odoo amma walaloo fi yeedaloo argattee namni ispoonsara siif ta'u jirettee namantaa? Yeroo ammaa kanarraa kan amma wanaatti hin beeku. Kanaaf nama qabdu jechaadha. Garuu odoo namni ispoonsara siif ta'u argame saatii kana walaloo fi yeedaloo argachuu ni dandeessaa nama biraa? Haala yeroo irratti hundaa'u waan hundu. Yeroo sana irratti waan uumamuun beekamu argachuu dhiisuus hin dandeessa argachuus hin dandeessa. Gaaffiin dhumarratti anaaf si waliin nuuf galchu jechaadha. Odoo walaloo fi yeedaloo namni siif kennu argamee akkasumas namni gama bajeta isaa yookaanis baasii isaa sana danda'u argame atamoo hojjechuuf qophiidha. Baay'ee. Baay'ee qophii jechuudha. Fedha isaallee ni qaba. Qaba. Mee gidduudhaan mee sagalee kee kana kaayyoon Booraa Tiiviin guddaan harka caalaa kennaa kee hawaasa hojii wal barsiisuudhaaf wanna ta'eef mee sagalee kee keessaa sirba tokko ammas nurra buusime. Deemus taa'us ayyaadaan badaa of miliqeen aan of barbaada akkam baane seenee rakkoo mala dhabee kan keef kan koo akkam baane seenee rakkoo mala dhabee kan keef kan koo. Annan ifne yaanni kee hoggayyuu yaadaan si faana badaa annan ifne yaanni kee hoggayyuu yaadaan si faana badaa angodaan isa seenaa natti taate si dhabuun garan jaalatee gowwaa infayyisu sosobun nattilaalin jaalalateeti waanamiite har'aa bor dhuftaa osoon eeguu natti dhiite ulaan mana koo takkaan cufamne si eegutte.
Egaa sagalee kiiloolee dargaggeessu kun qabu sinillee nu duukaa daawwatanii jirtu jechuudha. Asumaan hordoftoonni warreen sagantaa kana guutuusaa daawwataa jirtan hundi keessan namoonni dandeettii akkasii qabdan yoo jiraattan boraatiyu lakkoofsa bilbilaa kanaan bilbiluun akka nu quunnamuu dandeessan gidduun isin yaadachiisuu barbaanna. Duwwaa 935 Duwwaa 330 irraan isiniif deebi'a. Duwwaa 935 Duwwaa 330 irratti bilbiluudhaan dandeettii ogummaa artii qabdan nu beeksisuun ummata faana wal isin agarsiisuuf yaalii goone jechuudha. Mee ati saatii kana odoo dargaggoota amma garaa boraatiyu baasne kana nuti karoora mataa keenyaa qabna yoo nu milkaa'edhaa fi dargaggoota kana faana odoo carraa argannee nuti carraa waltajjii mijeessuu namni nuuf mijeessu argame dargaggoota warra kana durallee dura gadhiisan kanneen akka Saamii kanneen akka Naawolii Yaabsaraa dabalatee warreen ganaa dhufan illee ni jiru waan ta'eef jara faana hojjechuudhaaf fedhiin kee akkami? Baay'ee nanawwaa jaras immoo baay'een hiriyoota dhasin wal beektu. Sagaleen jaras baay'ee natti tola. Egaa mee gaaffii tokko si gaafadha dhumarratti dargaggoonni yookaan hiriyoonni kee si faana yaadolee akkamii si kennu hiriyoonni kee yeroo ati weellistu si dhaggeeffatan? Hundiyyuu anaaf gaarii yaadu gaarii akkan ba'ee weellisuu akkan iddoo deemee akkan carraa koo kanatti fayyadamu. Kanaafuu jara wajjin hojjedhe sitti tola jechuudha. Natti tola baay'ee. Mee dhumarratti egaa dhiyeenyadha natti fakkaata kan sagalee gara weelluu kana yaalutti illee dhufte sagalee qabaachuu keellee egaa Abdiisaa Horaa loojii Abdiisaa Horaa itti yaalii goonee boodadha jechaan. Isa dura garuu waa'ee kanaan beektu. Walumaa galatti akka sagalee kee kana beektullee kan godhe yookaanis bakka amma jirtu kana raga'uu keef namnoon ati galateeffattu. Duraan dursee waaqa kun galateeffadha. Ittaanee akkan of baru kan na godhe Horaa loojiiti. Abdiisaa Horaa loojii baay'een galateeffadha. Isaan duratti waan beekuun ture amma isinis dhuftaniittu boraatiyu galatooma. Tole egaa hordoftoota boraatiyu akkuma argitan dargaggeessu kun kennaa ajaa'ibaa kana baatee jira. Warri kana dura gadhiisne illee ni jiru. Dargaggoonni baay'eenis gara boraatiyuutti bilbiluudhaan kan dhufaa jiranullee hedduu shamarranis akkasuma jiru. Boraatiyu subscribe gochuun ijoollee dandeettii akkanaa qaban akkam goone ajajjabeessuun akkamitti ispoonsaraa barbaannuuf kan jedhu gaaffii keessanidha. Namoonni ispoonsara ta'uudhaaf walaloof yeedaloos ta'uu danda'a. Baasii istuudiyoos ta'uu danda'a yoo jiraattan. Koomentii jalatti bakka itti isin argannu akka nuuf keessan akkasumas Duwwaa 935 Duwwaa 330 irratti bilbiluudhaan maal akka dandeessaniif akkamitti akka yaaltan akkamitti akka gargaartan nutti himaa isiniin jenna. Kun qophii boraatiyu carraaf ogummaa jechuudhaan dargaggoota gara keessanitti baasuudha. Turtii nu faana turtaniif galatoomaa. Boraatiyu subscribe gochuu akka hin daganne dargaggoonni keenya addaa qabdan lakkoofsa ammaas yoo walitti himne irratti nuuf bilbilaa isiniin jenna. Yeroo gaarii. Bora.